Duuni siif maalidha? Jalqabuma gaafan kaasuu eeyita waa'ee dhala namaa kana waan lama sirriitti dubbachuu nan danda'a jedhee si kaase laddeera akkasumas nan du'a. Dhala namaa kamuu jechuudha akka dhalate gaafa itti himtu shakkii malee fudhata. Akka du'u gaafa itti himtu garuu rifata hin naa beektaa. Maaliif naa beektaa dhalli namaa yeroo baay'ee du'aaf qophaa'aa miti beektaa. Du'aaf qophaa'aa miti. Du'aaf qophaa'uu jechuun sa'aatiin reeffaa bitattii mana kaawwachuu miti beektaa. Yookiin immoo namoonni du'a koo dhufan maaliin galuu maaliin gaggeeffamu jettee baasii sanaaf ta'u qopheeffachuu miti. Du'aaf qophaa'uu jechuun galmoota gara addunyaa kanaatti dhuftee beekuu, sanaaf jiraachuu, sanaaf wareegamuu fi sanaaf galma sanaaf jiraachuun du'aaf qophaa'uudha jechaadha. Yookiin gaarummaa raawwachuun nama rakkate gargaaruun du'aaf qophaa'uudha jechaadha. Dhalli namaa baay'ee osoo akka du'u beeke badii hedduu raawwatu ture. Maaliif yeroo inni lafa kanarratti qabu jibbaaf miti, wal balleessuuf miti, jaalalaafuu isaan gahu. Hin du'a waan ta'eef. Qabxiin jireenya isaatti dhaabatu jira waan ta'eef. Ammoo jechuudha amma yeroo teenyee haasaa jiru kanatti yeroo nutti lakkaa'aadhaa beeki fuulduratti deemaa jira. Garamitti deemaa jira? Gara du'a keenyatti deemaa jira jechaadha. Kanaaf isa kana amantaa taanaan tarii galmi namoota tokko tokko waan nama balleessu. Hojjetaniis darbuu galma akkasiis warra qaban jiraachuu danda'u. Galma hamaadha. Itti ulfaan beeku gaafa addunyaa kana balleessan akkasumatti akka tasaa ka'anii kiimtii qopheessanii addunyaa kana kan dabarsanii galma akkasiis jiraachuu danda'a garuu dhalli namaa galma isaa sirriif jiraatee qophaa'ee yoo jiraate du'atti namanaa jechaadha. Du'atti amanuu waan guddaadha. Akka duutu amanuu waan guddaadha. Sababni isaa sana dursitee waan qophaa'uu qabdu akka qophooftu taasisuu godhu. Du'a lama jira. Du'a jechuun namni kamuu du'a isaa akkuma uume deebi'een du'a. Kanaaf du'aati jibbitu keessaa du'a kaayyoote jechuudha. Akkuma biqiltuun tokko gaafa facaafamu ofiisaa du'ee deebi'ee immoo ija kennu. Du'uu jechuun ofii dhiisanii kaayyoo ofiitiif jiraachuun jalqaba du'uu yoo ta'e iyyuu gara dhumaatti immoo du'uun keenya du'uun waliigalaa akkuma jirutti ta'ee du'uu jechuun yeroo hundumaa akka waan ta'eef yeroo baay'ee amma addunyaa kanarratti du'uu isa dhumaa sana du'aa namoonni taargeetii kan godhan. Namoonni addunyaa kanarraa immoo wanta dhalataniif galmaan hin ga'an taanaan akka waan du'a lama du'anii natti fakkaata. Sirriidha beektaa. Anis haasaa kanan ture waa'ee kiliinikaa leezii qofaa miti. Kiliinikaa leez warri fayyaa kiliinikaa leezitti natti fakkaata. Kiliinikaa leezii jechuun argan uwwisuu onneen gadi garabsuu maal miti. Sanaa jechaadha kiliinikaa leezii. Sun da'oo uumaati beektaa namaa. Osoo lubbuudhaan jiranii warri du'a lama du'e daangaa hin qaban. Warri du'a lama du'e jechaadha. Osoo lubbuudhaan jiran warri du'an. Kiliinikaa leezii kana osoo hin du'in dura lafuma irratti warri du'an jechaadha. Warra galma hin qabne jechaadha. Warra akkasumaan jiraatan. Warra waan jiraataniif hin qabne akka du'an amanuu qaba. Maaliif kan jedha beektaa? Hamminya akka raawwanneef malee namni galmaa jiraatu namni kaayyuudhaaf du'e itti isaa du'aa miti wareegama beektaa. Gaafa dhalatan haadha isaaniitirra dhalatanii gaafa du'anis kaayyuu isaaniitirra dhalatu jechaadha. Foon namaa kun beektaa awwaalamuu isaa nafu hojii namaa immoo wallaa walii beektaa. Har'a waa'ee Mahatma Gaandhii waa'ee Maartin Luuter King kaafne waa'ee hojii isaanii fakkeenyummaa isaan bara jireenya isaanii keessatti dabarsan haasaa jirra jechaadha. Kana jechuun foon ijoo gidduu jiraachuu baatanis hojii isaanii gidduu jira jechaadha. Kanaaf du'a jechuun kiliinikaa leezii osoo hin taane warra osoo lubbuudhaan jiran du'an daangaa hin qaban jechaadha. Inni duuti hamaanisanii du'a galeedha. Rabbi du'a akkasii nama gochuun. Kanaaf namoonni kaayyoo ofiitiif du'an iyyuu hin jiraatu. Namoonni immoo dhalatanii kaayyoo ofiitiif jiraachaa hin jiran iyyuu du'aniiru. Faayidaa hin qaban waan addunyaa kanaatti. Gara dhumaatti dhufaa irraa bari